Tole akkam jirtu jaallattoota hordoftoota barattoota Oromiyaa Education Tube nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aas kutaa 13ffaatiin walitti deebinee jirra. Keemistirii kutaa 12ffaa chapter 3 Industrial Chemistry kan jedhu kutaa 13ffaa Food Processing and Preservation kan jedhu walitti deebinee jirra. Haaraa kan taatanii gara chaanelii keenya kan dhuftan yoo jiraattan subscribe godhaatii maatii ta'aa isiniin jenna. Guyyaa har'aa kan wal wajjin barannu paartii 13ffaa asirratti 12dha. Paartii 13ffaadha jechuudha. Yeroo darbee sababa ta'e tokko viidiyoo adda citee dhiifama nuu godhaa isiniin jenna rakkoo nu mudatee fi guyyaa har'aa ittuma fufnee bakka dhaabanne sanaatii itti fufnee kan wal wajjin barannu ta'a jechuudha. Paartii 13ffaa isa guyyaa har'aa kana kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti wal wajjin haa darbinu. 3.4.8 manufacturing of ethanol jedha. Akkaataa kamittiin itaanooliin akka produce ta'u. Itaanooliin kun egaa gosa alkoolii ta'ee gosa alkoolii keessaati immoo alkoolii hunda keessatti kan argamudha jechuudha. Itaanooliin kun ethanol is one of the constituent of all alcoholic beverage like xalla, xaj, beer, wine, katikala, ouzo, gin, whiskey contain ethanol. Since itaanooliin kun akkuma jalqabatti dubbachuuf yaalee gosoota alkoolii gosoota dhugaatii alkoolii jedhaman keessaa gosa hunduma keessatti kan argamu koomanii kan ta'edha jechuudha itaanooliin kun. Kanaaf akkaataa kamitti akka inni manufacture ta'uu faayidaa isaa wantoota property isaa wantoota kana ilaalla jechuudha. Kanaaf ethanol is one of the constituent of all alcoholic beverage yeroo jedhu itaanooliin kun dhugaatiiwwan alkoolii hunduma keessatti kan argamudha koomanii kan ta'edha jechuudha. Constituentii yookaanis immoo akka kompoonentii tokkootti itaanooliin alcoholic beverage hunduma keessatti kan argamudha. Kan akka farsoo kan akka xajjii yookaanis immoo xallaa yeroo jennu waan akka farsoo jechuudha. Xajjiin kun waan akka daadhiiti. Waan akka biiraa, waan akka wayinii akkasumas waan akka araqee yookaas kaatikala kan akka uuzoo, giinii, giinii yookaan wiskii kana kunneen hundi isaanii itaanoolii kana of keessatti qabu jechuudha. Since it is the constituent of all alcoholic beverage, it is better to describe its industrial preparation. Itaanooliin kun alkooliik beverage keessa hundatti keessatti ni argama erga ta'eeti industrialii mala industrialiidhaan akkaataa kamitti akka inni prepare ta'u beekuun baay'ee gaariidha jedha. There are number of methods for preparing ethanol using different materials jedha. Itaanoolii kana prepare gochuudhaaf metodiiwwan garaagaraa akkasumas immoo maateriyaalii garaagaraa fayyadamnee produce gochuu ni dandeenya jedha. Isa jalqabaa number of prepare gochuudhaaf number of methodii akkasumas immoo different materiaalii fayyadamna jennerra isaan keessaa inni jalqabaa metodiin nuti alkoolii kana itaanoolii kana produce goonu industrial preparation of ethanol industry keessatti akkaataa kamiin produce akan jedhu ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa industrial methodii keessaati naannoo gosoota sadiitu jira. Isaan keessaa inni jalqabaa fermentation of carbohydrates. Fermentation of carbohydrates such as sugar. Inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Fermentation is slow decomposition of carbohydrate such as sucrose, starch, cellulose in the presence of suitable enzyme that result in the formation of ethanol in carbon dioxide. Fermentation of carbohydrate yeroo jennu carbohydrate akkuma beektanii sugaroota garaagaraa kan of keessatti qabu monosaccharide, disaccharide akkasumas immoo polysaccharide kan jennutu jiru jechuudha. Kanaaf gosoota sugarii yookaan gosoota carbohydrate kana keessaa isicha polysaccharide ta'e kana gara constituentii isaa duraaniitti decompose gochuudhaan gara monomeroota isaatti jechuudha. Monomerii kana immoo deebisnee ammas decompose gochuudhaan dhumarratti steepii sadaffaarratti itaanoolii kan argannu ta'a jechuudha. Fermentation jechuun slow decomposition yookaanis immoo suutaan decomposed gochuudhaan kan argannudha jechuudha. Fermentation jechuun slow decomposition suutaan gara constituentii isaa duraatti diddiiguu jechuudha. Hiikti kallattii isaa carbohydrate such as sucrose, starch, cellulose. Jarri kun sadan isaanii akkuma beektan sucrose, starch fi cellulose kun cellulose
Sucrose kan jennu kuni common sugaridha. Yeroo darbe wal wajjin ilaallee turre kaarbeenii 12, haayidroojinii 22 fi oksijiinii 11 kan of keessaa qabudha. Starchiin kun immoo biqiloota keessattidha kan inni kuufamu jechuudha foormii kaarboohayidireetiitiin. Akkasumas immoo seeluloosiin kun immoo gilaayikoojiniin fa'aa kanneen akkasii immoo pilaantii keessattidha jechuudha. Gosootuma kaarboohayidireetii ta'anii jarri kun sadan isaanii poolisaakiraayidiidha. Kanaaf iyyuu gara moonoomeroota isaaniitti dikoompoostii ta'uu jechuudha jalqaba fermenteeshinii keessatti. Kunis immoo in the presence of suitable enzyme. Enzymiin barbaachisu bakka jiraatettidha jechuudha. Kan inni dikoompoostii ta'uu jechuudha. Enzyme yookaan si'eessituu barbaada akkasumattiin dikoompoostiin ta'uu jechuudha. That result formation of ethanol and carbon dioxide. Kanaaf gara dhumarratti moonoomeeriin sun immoo gara ethanolii fi carbon dioxideetti dikoompoostii ta'aa jira. Fakkeenyaaf haa ilaallu bakka kanatti keemikaal foormulaa isaa kennameera. Kun sucrose isa jennu sanadha jechuudha. Sucroseidha. Sucrosiin kuni poolisaakiraayidiidha jechuudha. Sucrosiin kuni poolisaakiraayidiidha jechuudha. Poolisaakiraayidiidha. Gara enzaayimii invertees jedhamu kanaanii gara moonoomerii isaa giluukoosiidhaa fi firaaktoosiitti kan inni diigamu jechuudha. Jarri kun lamaan walitti hidhamanii kan isaan kennanii isa kanadha jechuudha. Sucrosiidha akkuma baayoloojii keessatti beektan. Asitti fermenteeshiniidha. Fermenteeshin jechuun slow decomposition wanta ta'eef gara moonoomeroota isaatti diigama jechuudha. As keessaa kan nuyi barbaannu giluukoosiidha. Maaliif giluukoosii kana keessa jira wanta ta'eef itaanooliin jechuudha. Kanaaf giluukoosii arganne kana ammas maal goona jechuudha. Bishaanitti hidhuudhaan yookaanis immoo weetar jechuudha. Weetariitti hidhuudhaan gara itaanooliidhaa fi gara kaarboon daayoksaayidiitti dikoompoostii goonaa jechuudha. Isheen kun kaarboon daayoksaayidiidha. Kanaaf bakka kanatti itaanoolii arganne jechuudha. Wanti kun suuta suutaan slow decomposition akkuma jedhe bakka kanatti adeemsaan suuta suutaan jalqaba sucrosii kana gara moonoomerii isaatti diigne moonoomerii isaa keessaa immoo hydrolysis gochuudhaani enzaayimii gosa enzaayimii zaayamees jedhamu kana fayyadamne itaanoolii kana arganneerra jechuudha. Kaarboon daayoksaayidiin kun akka impuritiitti waan jiruufi yeroo baay'ee inni kun bifa gaaziitiin waan argamuuf burkee hin ba'a. Wanti nuti barbaannu itaanoolii kanadha jechuudha. Kanaaf itaanoolii isa jalqabaa indaastriyaalii keessatti faabrikaa yookaan warshaawwan garaagaraa keessatti haala kanaan produce ni godhama jechuudha. Kun isa jalqabaati. Fermentation can produce alcoholic beverage whose ethanol content is 12 up to 50% only. Fermentation kuni alcoholic beverage inni produce godhu yookaan immoo dhugaatii gosoota alkoolii inni produce godhu kan itaanoolii isa persentii 12 hamma 15 kan of keessaa qaban itaanoolii amma kana kan of keessaa qaban jechuudha. Alcoholic beverage nuti fermentationiidhaan produce godhu. Fermentationiidhaan maalidha kan nuti produce goonu alcoholic beverage kana. Alcoholic beverage kun immoo itaanoolii meeqa kan of keessaa qaban 12 amma 15% kan of keessaa qaban. Kana jechuun persentiidhaan yeroo taa'u harka 100 keessaati gara tokkotti yeroo fidanii 12 kana 100 firtanii akkasumas immoo 15 kana 100 firtanii 0.12 fi 0.15 jechuudha. Amma kanadha kan inni of keessaa qabu jechuudha. Maal alcoholic beverage kan inni itaanooliin of keessaa qabu amma kanaati. Inni karaa fermentationii produce ta'u kun jechuudha. Amma kana qofa qabaachuu danda'a. The alcohol maaliifidha kan inni kanarratti limit ta'e gaaffii jedhuuf immoo the alcohol kills the yeast and inhibit its activity when the percentage is higher kana yeroo maaliifidha kan inni persentii 12 amma 15 qofa only yeroo jedhu persentii 12 amma 15 qofa produce gochuu dandeenya. Maaliifidha kan inni akkas ta'e alkooliin yommuu sosochiin yommuu persentiin alkoolii ol ka'u yeast kan jennu kuni waan akka raacatii maayikiroo orgaanizimii taate reakshinii kana gaggeessuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Enzaayimoota nuti akka kaataalistiitti itti fayyadamne keessa kan jirtu
isheen suni induutii jechuudha yoo alkooliin persentii kanaa ol ta'e jechuudha. Kana jechuun aktiviitii ishee baay'ee hir'ata. Kana jechuun aktiivii taatee keemikaal ri'aakshinii gaggeessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu alkooliik bevereejii itaanoolii amma kanaa ol qabu persentii 12 amma 15 ol qabu produce gochuu hin dandeenyu jechuudha. Karaa maalii? Karaa fermenteeshinii jechuudha. Kanaafi to produce beverage of higher ethanol content kanaaf iyyuu maal goona alcoholic beverage kan persentii ethanolii inni of keessaa qabu persentii 12 amma 15 kan caalu produce gochuudhaafi mala maaliitti fayyadamna jechuudha? Mala distillationiitti fayyadamna jechuudha. Distillation kanaaf maal jedha? To produce beverage of higher ethanol content distillation of aqueous solution is required. Most liquor factories in Ethiopia are uses molasses as a byproduct of sugar industries as raw material to produce ethanol. Kanafi factory yookaan immoo faabiriikni Itoophiyaa keessa jiran baay'een isaanii liqueerii fayyadamu. Liqueeriin kuni waan akka araqee fa'aa jechuudha. Warreen mala distileeshinii kanaan qophaa'anidha jechuudha. Inni kuni araqee jennee gosoota araqee ta'anii kan faabirikatti qophaa'an jechuudha. Kanneen mala aadaatiin qophaa'an sana otoo hin taane kanneen indaastirii keessatti qophaa'an jechuudha. Kanaaf maalidha jechuudha kan isaan produce godhan akka baay piroodaaktiitti yookaan immoo akka haftee wayiitti kan isaan produce godhanii moolaasisii kanadha jechuudha. Kanaafi by product of sugar industry kun sugar industry keessatti illee kan argamudha akka by productiitti yeroo darbe waliin ilaalle jechuudha paartii gara jalqabaa keessatti raw material to produce ethanol. Kanaaf ethanolii kana produce gochuudhaafi moolaasisii kana akkuma sugarii keessatti moolaasisii kana baasanii akka raw materialiitti kan isaan produce godhan ethanolii kana in the brewing industry, germinated barley called malt in Amharic biqil is used as starting material. Brewing industry keessatti kana jechuun industiriiwwan dhugaatii garaagaraa produce godhan keessatti germinated barley yeroo jedhu waan akka garbuu jechuudha. Gosa midhaanii yookaan gosa dhangaa garbuu jedhamu biqilchuudhaanii malti jedhama jechuudha. Erga biqilfamee booddee afaan Amaariffaatiin immoo biqila kan jedhamu sana jechuudha. Biqila jedhama. Is used as starting material. Kanaaf akka starting material yookaan raw materialitti kan isaan itti gargaaramanii biqila kanattidha jechuudha. Amaariffaatiin biqil jedhama, afaan Oromootiinis biqiluma jedhama, bakka tokko tokkotti biqila jedhama. The whole process taking place in the brewing is summarized as follows. Akka armaan gadiitti summarized ta'a jedha. Reactionichi bakka kana kan jiru starchiidha. Starchiin kun poolisaakiraayidiidha jechuudha. Isa kanatti bishaantu ida'ama. Kana booddee inzaayimii diaasteesis jedhamuuni gara maaltesitti decompose ta'a jechuudha. Starchiin kuni kana booddee inzaayimii maaltes jedhamu in the presence of water inni kun immoo gara maalitti decompose ta'a jechuudha? Gara glukoosiitti jechuudha. Inni kun poolii yeroo ta'u inni kun daayisaakaraayidiidha, inni kun immoo moonoosaakiraayidiidha jechuudha. Slowly suutaan decompose ta'a jira jechuudha. Then glukoosiin kun immoo inzaayimii zaayimees jedhamu kanaanii gara itaanooliitti fi gara kaarboon daayoksaayidiitti decompose ta'a jechuudha. Kanaaf kan nuyi barbaannu itaanoolii kanadha. Haala kanaan illee argachuu ni dandeenya jechuudha. Wanti armaan olitti barreeffame kuni diyaagiraamii keemikaal foormulaa kanaan kan bakka bu'u ta'a jechuudha. Inni lammaffaanii hamma ammaatti kan ilaalle waa'ee fermenteeshiniiti jechuudha. Slow decompositionii sugar kaarboohayidireetonni akkamittiin akka isaanii decomposed ta'anii itaanoolii kennan. Kana taasisuudhaan lammaffaarratti kan nuti ilaallu immoo catalytic hydration of ethane ta'a jechuudha. Catalytic hydration of ethane. Most ethanol is manufactured at present by this method. Yeroo ammaa kana itaanooliin baay'een isaanii kan isaan produce ta'anii metodii kanaanidha jechuudha. Metodii isa kanaan jechuudha. In this process, ethane is treated with steam at 573 Kelvin and
60 atmosphere pressure in the presence of a phosphoric acid catalyst. Asitti immoo maal goona jechuudha itaanoolii argachuudhaaf itiniini chemical formula isaa gosa alkeeniiti kun kana jechuudha CH2 double bond CH2 kanadha jechuudha. Isa kanarratti watarii idaanaa jechuudha bishaanitti idaanaa kunis immoo akkasumatti room temperature yoo ta'e temperature isaa hamma 573 kan ol ka'udha jechuudha. Amma inni kun temperature isaati inni kun immoo pressure isaati jechuudha. Kanaaf pressure isaa immoo hamma atmosphere 60tti kan ol kaafamuu qabudha jechuudha. Kana duwwaas miti akka catalystitti kan itti fayyadamnu phosphoric acidiin bakka kana jira jechuudha. Kanaaf akka kanaatti itiniitti bishaanii da'uudhaan in the presence of catalyst of phosphoric acid its temperature is 573 Kelvin and its pressure is 60 atmosphere we can produce ethanol. Kana ta'a jechuudha inni lammaffaan. Kana fakkaata inni akkaataa kanaani ethanolii produce goona. Inni lammaffaan immoo kan nuti ilaallu gosoota bakka kanarratti manufacturing of ethanolii kana keessaa jechuudha. Gosuma ethanolii kana kan of keessaa qabanii maal jenne irra duraanii tokko achi keessaati biiraa kanadha jechuudha. Kanaaf lammaffaa irratti kan ilaalu biiraa ta'a, sadaffaa irratti immoo wayinii kana ta'a, arfaffaa irratti immoo kaatikalaa yookaanis immoo araqee kan jedhamu jechuudha afaan koomanilii afaan hawaasaatiin jara kana sadan kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf inni lammaffaanii maturreen keenya inni lammaffaan biiraa kana ta'a jechuudha. The raw material for beer are barley and hops. Biiraa kana produce gochuudhaaf kan akka raw materialitti meeyinii ta'anii nu gargaaran eenyudha barley hopsidha jechuudha. Waan akka garbuudhaaf hops kan jedhamu kunis gosuma biqiltuu ta'ee gosa biqiltuu dhangala'aa kan of keessaa qabu diddiimaa wayii jechuudha. Kan jajjaboo ta'ee kanaaf raw materialiin jara kana lamaanidha. Inni kun immoo process isaati jechuudha. Processiin isaa naannoo steepii 5 qaba. Steepiiwwan isaa tokko wal wajjin ilaalla. Isa kana procedure jettanii qabachuu dandeessu. Procedure yookaan steepii isaati jechuudha. First step, the first step is to bring barley to germinate whereby starch is converted into type of sugar called malt sugar. Jalqaba irratti maal goona jechuudha? Barley yookaan immoo gosa midhaanii garbuu kana maal goona jechuudha? Hin biqilfamaa jechuudha. Inni kuni maalifidha kan inni biqilfamu gaaffii jedhuu fi starchii jechuun akkuma dura dubbannee turre gosa kaarboohayidireetii poolisaakiraayidii ta'edha yookiis immoo shugariidha. Inni kun gara maaliitti akka inni konvertii ta'udha jechuudha? Gara gosa shugarii maalti jedhamutti gara gosa shugarii kaarboohayidireetummaa isaa gadhiise gara maalti shugariitti akka inni geeddaramudha jechuudha. Kaayyoon garbuun kun biqilfamuufi jechuudha. Sana booddee erga biqilfamee booddee bishaan keessa kaawwamuudhaan waan akkasiidhaanidha. Piroosesiin suni erga akkas taasifamee booddee hin ho'ifama jechuudha. Heat stops this process and material is now called malt. Sana booddee erga biqilee booddee hin ho'ifama jechuudha. Yookiin temperature isaa ol kaafama jechuudha. Ho'ifama yeroo jennu maalifidha kan inni ho'ifamu biqila isaa sana dhaabsisuufidha jechuudha. Cal jedhee biqilee guddata otoo hin taane erga biqilee booddee sadarkaa ta'e irra yeroo ga'u ho'ifama. Yeroo ho'ifamu immoo wanti akaa'ame yookaanis immoo wanti ho'ifame tokko immoo biqilu wanta ta'eef itti dabalee hin guddatu wanta ta'eef hin dhaabaa jechuudha. Achumatti guddina isaa sana booddee malti kan inni jedhamu yookaanis immoo biqila kan jedhamu sun jechuudha. Afaan Oromootiin biqila kan jedhamu suni sadarkaa kanarrattidha jechuudha. Erga biqilfamee achi deebi'ee immoo gogfamee jechuudha. Step lammaffaa irratti after drying and grinding the barley water is added in mash tubes. Amma kana booddee maal taasifama jechuudha? Dursa biqilfameera, erga biqilfamee immoo gogfameera, amma immoo hin caccabsamaa jechuudha. Caccabsamee daakama jechuudha. Gogfamee daakama jechuudha. Sana booddee bishaan wajjin walitti dabalama. Water is added in the mash tube. Mesh tube jedhamu ujummoo meeshii keessatti bishaan wajjin walitti dabalamaa jechuudha.
Step sadaffaarratti after drying and grinding the barley water is added in the martu. Okay, dhiifama inni kun irra deebi'ame asuma steepii lammaffaati. Erga kana taasifamee gara steepii sadaffaatti yeroo darbinu then it is stored in the tank for a period of time is as required by a type of product. Sana booddee erga bishaan wajjin walitti bulbulamee maal taasifama jechuudha yeroo murtaa'eef hin kaawwama jechuudha wanti productiin isaa hin kaawwama jechuudha. Then step shanaffaarratti later it is pasteurized and carbon dioxide is added under pressure and supplied to consumers. Step shanaffaaf inni dhumaa kun immoo pasteurized yerootti ta'udha jechuudha. Pasteurized jechuun kuni temperature isaa dabaluudhaan yookaanis immoo temperature isaa dabaluudhaan heat gochuudhaan deebisnee immoo cooling gochuudhaan jechuudha. Temperature isaa takka ol kaasnee erga ho'isnee erga boiling goonee booddee deebisnee immoo qorrisiisuudha jechuudha. Pasteurized kan jennu kuni kunis kaayyoon isaa maalidha? Micro organismoota keessaatti remove gochuufidha jechuudha. Micro organismoota baakteeriyaawwan, faangiiwwan garaagaraa achi keessatti include ta'an keessaa baasuudha jechuudha. Akkasumas immoo carbon dioxide bifa gaaziitiin akka nurkee keessaatii ba'u akka waan hin barbaachisne wanta ta'eef jechuudha. Then added under pressure baay'ee pressure kan nuti pressure ni goonu immoo maaliifidha jechuudha? Akka inni bifa gaaziitiin geeddaramneef pressure isaa yeroo ol kaasnu condensed ta'ee bifa liquid akka inni qabaatuufidha. Sana booddee consumeriidhaaf dhiyaata jechuudha. Kana jechuun namoota dhugan namoota dhugaatii sana fayyadamaniif jechuudha. Nooti kana ilaallu although the type of beers produced in the world are too many, the average beer has alcohol content between 2 up to 6% by volume. Gosoonni biiraa addunyaa kana irratti oomishaman yookaan produced ta'anii gosoonni baay'een jiraatanis alkooliin baay'een isaanii hammi isaan kontentiin isaan alkoolii of keessatti qabatanii persentii 2 hanga 6'ttidha jechuudha. Kana jechuun 0.002 up to 0.06 jechuudha. 0.06 dhiifama akka kana jechuudha. 2 irra 100 jaarra 100 jechuudha. Akka kanaati jechuudha. Inni sadaffaanii kun sadaffaadha jechuudha. Inni sadaffaanii wayinii. Although various other fruit inni kun isa sadaffaati jechuudha. Sadaffaarratti wayinii. Also various other fruits can be used. Grapes are most common raw material for the producing wines. Fruitii yookaanis immoo ija mukaa yookaanis immoo fireewwan mukaa baay'ee fayyadamnusi. Grapesiin kuni yookaanis immoo gosti biqiltuu grapes jedhamu kuni yookaanis immoo geeshoo jechuudha. Afaan Oromootiin geeshoo jedhama. Inni kuni akka raw materialii isa komenii ta'ettidha kan nuti itti gargaaramnu jechuudha. Step isa jalqabaa ilaallu. First step grapes or traitor fruits. Inni kun maqaa biraasaati jechuudha. Maqaa geeshoo kanaati. Are first crushed and then steamed. Jalqaba geeshoon kuni maal ta'a jechuudha? Ciccitee sana booddee steamed ta'a. Steepii jalqabaa irratti jechuudha. Steepii lammaffaa irratti liquid that is derived from the crushing process is called must. Liquidiin bakka kanatti erga ciccitee erga caccabsamee sana booddee immoo erga dhangala'aan isaa cuunfamee keessaa baafamaa jechuudha. Dhangala'aan keessaatii baafame kun liquidiin kun maal jedhama jechuudha? Must jedhama jechuudha. Must ishee kanadha jechuudha kan barbaachisu wayinii kana hojjechuudhaaf jechuudha. Geeshoo keessaatii wanti baafamtu dhangala'aan ishee kana jechuudha. Step sadaffaa irratti it then goes to fermentation takes place. Sana booddee processii fermentationii keessa seenaa jechuudha. Fermentationii yookaan decompositionii eegala. Step arfaffaa irratti the must yeroo jennu must ishee auxiliary verb sana miti jechuudha. Ishee kanadha. Ingiliffaa akkasiin jalaan fakkaan. Then pass to settling tank where sediment is allowed to settle and proceeds from there to filter.
Mestiin kun yookaan dhangala'aan kun maal ta'a jechuudha? Taankii meeshaa taankii jedhamu keessa kaawwama. Setting in the tank. Sana booddee sediment ta'a yookaanis immoo precipitating jiran jalatti kufuu sana booddee maal ta'a calalamaa jechuudha. Dhangala'aan piyurii ta'ee keessatti qulqulleeffamee calalama jechuudha. Isteeppii shanaffaa irratti isteeppii arfaffaa kun isteeppii shanaffaa irratti the clear liquid is cooled in refrigerator tank and it is pasteurized as it pass through flash pasteurizer. Bakka kanatti isteeppii arfaffaa irratti calalamee liquidii piyuriitii arganna jenneerra. Liquidiin piyurii ta'e sun clear yeroo jedhu karaa biraa piyur jechuu isaati. Liquidiin piyur ta'e kuni maal ta'a refrigereetarii taank meeshaa refrigereetar taank jedhamu keessatti hin qorrisiifama jechuudha. Cooled ta'a jechuudha, hin qorrisiifama. And it is pasteurized. Isheen kun immoo takka ho'isanii deebisanii qorrisiisu jechuudha. Takka temperature isaa ol kaasne egaa immoo deebisnee decrease gochuu jechuudha. Yommuu kamidha kan inni akkas ta'u yommuu flash pasteurizerii meeshaa flash pasteurizer jedhamu kana keessa darbudha jechuudha. Meeshaa horizontaalii akka kana dheeratudha. Kana keessa yommuu yaa'u jechuudha. Liquidiin piyurii ta'e kuni maal ta'a jechuudha? Bakka ta'etti temperature isaa ol kaafama. Bakka ta'etti immoo temperature isaa deebifamee gadi buufame maayikiroo orgaanizimoonni hin barbaachisne keessaatti dhumuudhaan qulqulleeffama jechuudha. Isteeppii ja'affaaf sadhumaa irratti finally goes to storage tank where it keep for months or years jedha. Dhumarratti gara iddoo kuufama isaatti namaa jechuudha. Kana keessaatti erga yaa'ee booddee meeshaa taankii jedhamu keessatti kuufama isaatti gadi namaa jechuudha. Inni kunis meeshaa kana keessa hamma ji'oota yookaan baatiiwwan muraasa akkasumas immoo waggootaaf iyyuu turuu kan danda'udha jechuudha. Maaliifidha kan inni guyyootaaf yoo maannoo ji'oota yookaan baatiiwwan garaagaraa akkasumas waggoota amatoota gara dheeraatiif kan inni tursiifamu gaaffii jedhuu fi the older wine is kept the more mature it becomes usually is considered to have higher quality fetching higher prices. Ilala erga akka kanatti qulqulleeffamee condensed ta'ee pasteurized ta'ee taankii ta'e keessa kuufame irra kunis taankii sana keessa waggoota akkasumas immoo ji'oota muraasaaf kan turudha inni. Kan inni tursiifamus maalifidha? Wayiniin ture jechuudha. Older wine yeroo jedhu wayiniin tursiifame kuni maal ta'aa deema jechuudha? More mature ta'aa deema jechuudha. Bilchina qabaachaa deema yookaan bilchaachaa deema. Akkasumas immoo yommuu tursiifamu kana quality isaa baay'ee ol ka'aa jechuudha yookaas qulqullinni isaa ol ka'a. Kanaaf iyyuu gatii guddaa baasaa jechuudha. Wayiniin akkasitti qulqullaa'ee meeshaa barbaachisu keessatti kuufamee tursiifame kun jechuudha. Most wines have an alcohol content varying from 10 up to 6% by volume. Wayiniin akka kanaatti oomishamu volumiidhaan persentii 10 hanga 6 ifama. Persentii 10 amma 6 ta'a jechuudha. Figure 3.17 presented a schematic diagram which shows the major step of wine beverage. Figuriin nuyi armaan gaditti amma ilaaluuf jirru kuni steepota amma jenne kana diagraamatikaalii kan nutti argisiisu ta'a jechuudha. Waliin ilaallaa diagraamichi kanadha jechuudha. Jalqaba maal jenne irraa grapesiin yookaanis immoo gosti biqiltuu yookaanis immoo firuutti iji mukaa ta'ee hin cirama jenne irraa isa sana booddee isteeppii lammaffaa irratti raayippi ta'a jechuudha yookaanis immoo bilchina barbaachisu akka qabaatu taasifama jechuudha. Bakka kanatti yoo bilchina barbaachisu irra hin geenye yoo ta'e jechuudha firuuttiin kuni. Kana booddee isteeppii sadaffaa irratti yeroo muraa ferment taasifama jechuudha yookaanis immoo decomposed taasifama jechuudha. Firuuttiin kun yookaanis immoo iji biqiltuu kanaa jechuudha. Sana booddee pressed taasifama. Bakka kanatti pressuriin isaa increased taasifama jechuudha. Increasing the pressure. Bakka kanatti pressuriin isaa increased ta'a. Sana booddee kanaaf west kan jennu yookaanis immoo
wanti hin barbaachisne as keessatti yommuu pireejariin isaa ol kaafamu yookaan yommuu pireejaraayizd ta'u sana wastiin wanti hin barbaachisne wasti yeroo jennu xuraawaa yookaan impuritii akka jechuuti. Inni kuni meeshaa ishee kana keessatti yookaanis immoo kompoostii kan jedhamtu kana meeshaan kuni kompoostii kan walitti qabdu kana keessatti naqama jechuudha. Asirraanis yoo ilaaltanii bakka kanatti yommuu bilchinni isaa dabalu wantoota hin barbaachisne keessaatii ba'anii asirraanis wastiin kun yookaan impuritiin kun jechuudha meeshaa kompoostii jedhamtu kanatti naqamu jechuudha. Kana booddee isteeppii arfaffaa kana keessa darbee wastii yookaan impuritii xuraawaan hin barbaachifne erga keessa baafamee booda liquiidii yookaanis aqueous solutioniin dhangala'aanii mililitira 1000 ta'uu itti naqama. Kana booddee meeshaan kun immoo hin calalaa jechuudha. Hin calalaa impuritiiwwan garaagaraa kan naannoo kanatti hafanii jiran jechuudha. Isteeppii arfaffaa kana keessatti kan hafanii jiranii kan qulqulleessu ta'a jechuudha. Ammas yommuu qulqulleessu kana westiin yookaan xuraawaan keessaatii ba'an ammas isteeppii shanaffaa kana ilaaltanii gara kompoostii ishee jedhamtu meeshittii kanaatti hin naqamaa jechuudha. Xuraawaan keessaatii baafamu kana keessatti kuufamaa deema jechuudha. Sana booddee inni filter ta'e kun immoo gara kana dhufuudhaanii leef in baaret meeshaa baaret jedhamu kana keessa seensifamu. Sana booddee wayiniin litira 3 akkasuma litira 3 ta'ee fi kun erga walitti miksi ta'ee jechuudha. Asii litira 3 asii immoo wayinii 750 mililitira ta'ee jechuudha. Erga walitti miksi ta'ee kana booddee gara suupermaarkeetii yookaanis immoo gara bakka itti gurguramu sana geeffama. Inni kun egaa isuma isteeppii tokko hanga 6 wal wajjin ilaalle sana bifa diyaagiraamiitiin akkuma kitaabarraa ibsamuuf yaalamettidha jechuudha. Kanaaf wayin bevereejii kana iskemaatik diyaagiraamiidhaan ibsuuf kana fakkaata jechuudha. Mee amma immoo isa arfaffaa likweerii haa ilaallu. Likweerii yeroo jennu kanneen akka araqii fa'aa kan of keessatti qabate jechuudha. Gosoota alkoolii kanneen baay'ee koomanii hin taane jechuun indaastirii keessatti baay'inaan kan hin oomishamne jechuudha. Liqueur compared with beer and wine, liqueur contains higher percentage of pure alcohol. Liqueur warreen liqueurii ta'an kuni biiraadhaaf wayinii caalaatti alkool hammi persentii isaan alkoolii of keessatti qaban higheridha jechuudha. Biiraaf wayinii olitti jechuudha. Liqueuriin kuni normally fermentation is stopped by itself. Kunis maaliifidha jechuudha? Jarri biiraaf wayin jenne kuni fermentationiidhaan gaggeeffamuu yeroo baay'ee indaastirii keessattidha jennerra. Fermentationiin kun immoo maayikiroo orgaanizimii yiistii jedhamtuun gaggeeffamti yeroo baay'ee. Yiistiin kun immoo persentiin alkoolii yommuu 12 hamma 15 ol darbu maal kan taatudha jenneerra kan duutudha jechuudha. Daayit kan taatu yookaan kiil kan taatu aktivitiin ishee kan hir'atudha jenneerra. Kanaaf higher percentage of alkooliin biiraaf wayinii keessa jiraachuu hin danda'u jechuudha. So maal jedha? Normally fermentation is stopped by itself if alcohol concentration reach 15 up to 17% because yeast cells are not able to stay alive in alcohol of higher concentration. Persentiin alkoolii 15 amma 17 ol ta'ennaan yeastiin jiraachuu hin dandeessu yookaan dandamachuu waan hin dandeenyeef not able to stay alive jiraachuu waan hin dandeenyeef hin duuti. Kanaafiyyuu higher alcoholic concentration hin argannu jechuudha achi keessatti. To get drink with higher concentration of alcohol has to be separated from solution by distillation. Kanaaf akkuma jalqabatti kaasnee dhugaatiiwwan concentration alkoolii concentration guddaa of keessaa qaban argachuudhaaf siistamii nuti itti fayyadamnu distillationiidha jechuudha malee fermentationii miti jechuudha. Gaaffii irratti illee akka hin daganne fermentation otoo hin taane distillationiidha jechuudha. Higher percent of the drink it contain higher percent of alcohol argachuudhaaf mala distillation itti fayyadamna jechuudha. Thus liqueurs for example Cognac kuni gosa liqueurii akkuma araqee jenne sana jechuudha. Gosa dhugaatiiti are made by distillation of grape wine. Kanaaf
gosti liqueerii cognac jedhamu kuni mala distilleeshiniitiin innis immoo iyyuu grape gosa ija mukaa waynii kan jedhamu kanarraa kan hojjetamu jechuudha. Rum is produced from sugar cane and whiskey from rye jedha. Raamii kan jennu amma gosoota liqueer warra jenne kanadha jechuudha wanti nuti tarreessaa jiru. Tokko maal jenne jalqaba addanatti gosoota liqueer keessaa cognac jenne kun tokko, inni lammaffaan immoo raamii kanadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo iyyuu inni sadaffaan whiskey ishee jenne kana ishee sadaffaan ishee kanadha jechuudha. Cognaciin kuni maalirraati kan inni hojjetamu jenneerra mala distilleeshinii ittiinidha. Sadan isaanii kan isaan hojjetamanii cognaciin kuni grape wine irraa yoo ta'u, raamiin kun immoo iyyuu sugar cane yookaanis immoo shankooraa yookaan agadaa isa jedhamu sanarraa jechuudha. Isa sanarraa jechuudha. Whiskey'n kun immoo isheen sadaffaarraa kun immoo iyyuu biqiltuu rye jedhamtu irraati kan hojjetaman jechuudha. Different types of liqueurs have different alcohol concentrations. Liqueuriin garaagaraa kuni higher concentration of keessaa qabaatan malee hammi concentration isaan of keessaa qabanis immoo garaagaradha jechuudha. Inni kunis processii isaan hojjetamanii fi raw material isaanii fi processii isaanii irratti hundaa'a jechuudha. The most of them, however, range between 30 to 45% of alcohol by volume. Jarri kun kan isaan of keessaatti qabanii persentii 30 hamma 45 kan ta'udha jechuudha. Alkoolii isaan of keessaa qaban volumeidhaan yookaan qabeedhaan yommuu safaramu persentii 30 hanga 45 kana jechuun 30 irra 100 45 irra 100 jettanii litira tokko keessa meeqatu jira kan jedhu kaalkuleet gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee akkasitti waan gaafatuufidha kan inni akkas godhu. Kanaaf 0.3 up to 0.45 jechuudha. Akka kanaati jechuudha. Per litir jechuudha. Harka dhibba keessaa kana yeroo ta'u litira keessaa immoo amma kanadha jechuudha. Ilaalaa asitti maal jenneerraa kanneen akka biiraa waynii kuni persentii 15 hanga 17 ol darbuu hin danda'an. Warri kun garuu 30 hanga 45 of keessaa qabaachuu danda'u. Kun mala distilleeshiniitiin kan qophaa'udha jechuudha. Inni mala fermenteeshiniitiin qophaa'u persentii 15 hanga 17 darbuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa isuma kaasne sanadha. Yistiin waan duutuufi jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Inni taan immoo local preparation of ethanol. Amma ammaatti ethanoliin industrialii irra caalaatti kan nuti ilaalle jechuudha. Baay'een isaanii mala ammayyaatiin indaastirii keessatti haala kamiin akka isaanii produce ta'anidha jechuudha. Inni jahaffaan kun immoo iyyuu localii yookaanis immoo iyyuu akkaataa traditionaliidhaan akkaataa kamittiin ethanoliin kun produce akka ta'u ilaalla jechuudha. Innis immoo araqee jedhama jechuudha. Yookaanis immoo bakka tokko tokkotti qublamee kan jedhamu sana jechuudha. Egaa afaan Oromoon bal'aa wanta afaan Oromoon afaan saba bal'aa waan ta'eef loqoda garaa garaa ni qaba. Qublamee jedhama jechuudha bakka tokko tokkotti immoo araqee kan jedhamudha jechuudha. Araqee is the local Ethiopian alcohol which is prepared almost everywhere with certain local differences. Araqeen kuni Itoophiyaa keessatti alkoolii beekamaa jechuudha. Prepared kan ta'udha. Almost everywhere. Even bakka hundatti kanii prepared ta'udha jechuudha. Namoonni hundumaa biratti beekamaa jechuudha. Gosti araqee kuni dhugaatii gosti alkoolii dhugaatii alkoolii kuni. In fact, the difference are in the ingredient and not process of making. Kana yeroo jedhu isa industrialii jenne sana jalqaba irratti isa tokko hamma shanaffaatti ilaalle jechuudha. Isa tokko hanga shaniitti ilaalle sana wajjin compare gochaa jira jechuudha. Inni kuni asirratti listi yoo ta'u baatis gara maal jedhee difference are ingredient not process of making. Local preparation kun yookaanis immoo inni mala aadaatiin qophaa'u kuni kan inni isicha mala ammayyaa yookaan indaastirii keessatti produce ta'u sanarraa wanta adda isa godhu maalidha? Ingredient yookaan ingredient yeroo jennu raw material jechuudha. Raw material yookaanis immoo wantoota nuti fayyadamnudha malee process isaa miti jechuudha. Processing isaa even similarity ni qaba jechuudha. Mee akkaataa kamittiin araqeen kun produce ta'a kan jedhu haa ilaallu. Procedure jettanii qabachuu dandeessu egaa inni kun yookaan step jettanii qabachuu dandeessu. First, the barley is made into biqil. In the manner as was mentioned in the case of beer. Akkuma biiraa keessatti ibsine jalqaba
barlii yookaanis immoo wanta akka garbuu jedhamtu kuni biqilfamti jechuudha. Biqila yookaanis immoo maalta akkuma jenne jechuudha intinii keessatti biiraa keessatti. Inni kuni steepii jalqaba. Steepii lammaffaa irratti second step then with help of water gargaarsa bishaaniitiin biqil is mixed with geeshoo. Geeshoon kuni maqaa komeniisaati. Maqaan ayuupaak neemiinsaa yookaanis immoo maqaan afaan saayinsawaatiin itti waamamu isa ammattuu kana keessatti barreeffamee jira. Kanaaf biqilli kuni maal ta'a jechuudha. Bishaan gargaaramuudhaan biqila kana geeshoo wajjiniin daakuu geeshoo paawudarii isaa duukaa jira walitti makamee maal kan jedhu piroodiis godha jira. Xinsis kan jedhamu xinsis jedhama jira. Afaan Oromootiinis akkasuma jedhama. Yeroo baay'ee namoonni hojjetan ni jiru wanta ta'eef beekamaadha jechuudha. Iddoo baay'ee xinsisa jedhama. Steepii sadaffaa irratti immoo the starter yeroo jedhu starteriin kun ishee kanadha jechuudha. Ishee kanadha. Starteriin kun xinsisii kanadha. Is left to ferment for about 4 days. Xinsis inni jedhame kun egaa ferment ta'uudhaafi naannoo guyyoota 4 itti fudhachuu danda'a jechuudha. It may vary from place to place depending upon local humidity and temperature. Kunis turtiin guyyoota inni itti fudhatu xinsisni qophaa'e kuni ferment ta'uudhaaf yookaan decompose ta'ee gara sadarkaa taanuuf qophaa'uudhaaf guyyoota 4 itti fudhata jenneerra garuu bakka bakkatti garaagaradha jechuudha. Hammi turtii isaa kuni I think naannoo ho'aatti wanta dafee guyyoota muraasa even saayitii muraasa keessatti wanta qophaa'uudha natti fakkaata. Inni kuni kanaaf akkaataa jiidhinaa fi akkaataa tempereecheraatti yookaanis immoo badda daree gammoojjii akkuma jennee beeknu jechuudha. Tempereecheraan ji'oogiraafiin akkuma gargar qoqqoodu kanaaf bakka bakkatti garaagaradha jechuudha. Hammi turtii isaa jechuudha. Kun steepii sadaffaati. Steepii inni arfaffaan kun immoo step 4. Steepii arfaffaa kanarratti jechuudha. Steepii arfaffaa kanarratti immoo then bread is baked from ingredients of teff, barley, wheat and sorghum depending upon availability and local preferences jedha. Steepii arfaffaa irratti immoo daabboon yookaanis immoo qiixxaa yookaan ambaashaa kan jedhamu bakka garaagaraatti maqaa garaagaraa kan qabu inni sun hin tolfamaa jechuudha. Innis immoo raw material yookaan ingredientoota kanneen akka miiraati jechuudha. Kanneen inni tolfamu kan akka xaafii akkasumas immoo kan akka garbuu ta'uu danda'a, kan akka qamadii akkasumas immoo sorghum yeroo jennu gosa daagujjaa fa'aa gosoota midhaanii garaagaraadha jechuudha. Kanaaf maalirratti hundaa'eeti jechuudha. Depend it is on availability and local preferences. Akkuma naannootti jechuudha. Naannoo qamadiin jirutti qamadiirraa, naannoo garbuun jirutti garbuurraa, naannoo xaafiin jirutti xaafiirraati. Akkasumas immoo naannoo sorgumiin kun jirutti yookaan boobeenni jedhamu bakka jirutti immoo isa sanarraati kan hojjetamudha jechuudha. Daabboon kun hin qopheeffamaa jira step 5 irratti. The bread is broken down into smaller pieces. Daabboon yookaanis immoo qiixxaanii step 5 irratti qopheeffame kuni gara small piecesitti yookaanis immoo caccabsamaa jechuudha. Mixed with already prepared starter. Starter kan jenne egaa starter kan jenne isicha steepii sadaffaa maannoo dhiifama steepii lammaffaa irratti kanadha jechuudha. Kun xinsis ishee jenne kanadha starteriini. Kanaaf xinsis jechuudha isheen kuni. Xinsisii kana duukaa waliin makamaa jechuudha. Erga caccabsamee qopheeffamee booddee jechuudha daabboon kuni. Left to stand to ferment for couple of days 5 to 10 days kunis guyyoota 5 hanga 10tti tursiifamuu danda'a jechuudha. Daabboon kun xinsisiin kun yookaanis immoo starteriin kun walitti mix ta'anii ready ta'uudhaaf jechuudha. Steepii erga guyyoota amma kanaa tursiifamanii steepii itti aanutti darbu. Steepii ja'affaanii after it is fully fermented a proportional amount of water is added to liquidity, the thick dough-like mixture, and left for 12 days for further fermentation.
erga walitti makamanii jechuudha starterii yookaan immoo xinsisiin kuniif daabboo ciccite kun erga walitti makamanii guyyoota 5 hanga guyyoota 10tti tursiifamu jechuudha. Sana booddee isteeppii 6ffaa irratti immoo jiru fully fermented akka ta'an yookaan sirriitti decomposed akka ta'anii fi bishaan hammi barbaachisu hin dabalamaa jechuudha. Proportion amount of water is added. Maaliifidha bishaan kan dabalamu kuni daabboodha wanta ta'eef bakka kanatti kan starterii yookaan xinsisiitti dabalamee jiru baay'ee furdaa ta'a wanta ta'eef daabboon kuni akka xiqqoo qal'atu yookaan immoo jiru akka liquid ta'uufidha jechuudha yookaan immoo gara bishaanummaatti fiduufidha jechuudha. Zatti sababni isaa furdaa wanta ta'eef jechuudha mikisterii kun. Sana booddee guyyoota 12f kan tursiifamudha. Kunis immoo further fermentationidha. Ammas decomposition sun akka gaggeeffamuufidha jechuudha. Sana booddee isteeppii 6ffaaf inni dhuma finally the liquid mixture is boiled and distilled in the traditional way as depicted in figure 3.18. The distilled is araqee jedha. Umarratti egaa liquidiin mixerii kanaa boiled ta'anii ta'u maal jechuudha temperature isaanii ol kaafamu increasing temperature then distilled ta'u deebi'anii condensed ta'u jechuudha temperature isaanii gadi buufama jechuudha meeshaa ta'e wayii keessatti boiled erga ta'anii akka isaan bifa gaaziitiin burkaniin baanee fi deebifamee temperature isaanii gadi buufama kunis bifa liquid akka qabaataniif jechuudha. Then akka kanaatti xumurama jechuudha. Kanaaf dhumarratti distilled ta'een argamu kuni kaatikalaa yookaan immoo araqee jedhama jechuudha. Fiigarii 3.8 armaan gadii keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Fiigarichi kana fakkaata jechuudha. Preparation of local araqee jedha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa kana fayyadamuudhaan jechuudha kan ta'u asiin kana keessatti wantooti barbaachisaman erga taasifamanii booddee asirraan abiddi itti qabsiifama jechuudha ho'ifama. Kana booddee alkooliidhaa fi bishaan maaliifidha kan abiddi kun itti qabsiifamu alkooliif bishaantu wal makee jira jechuudha kana keessa maaltu jira jechuudha daabboon jira xinsisiin jira akkasumas immoo bishaan jira wantoonni wal makanii jiran kuni maal ta'u jechuudha alkooliidha akka kana erga taasifamee booddee alkooliin produce ta'a alkooliin kunis immoo bishaan irraati kan inni separate ta'u maal ta'uudhaanidha hurkisiifamuudhaanidha jechuudha akkuma beektanii qabxiin danfinaa yookaan immoo boiling pointiin alkoolii naannoo 78 somethingidha I think kan bishaan immoo akkuma beektanii boiling pointiin bishaanii jechuudha kan weetarii naannoo 100 jechuudha 100 digirii seelisheesiidha pure weetariin jechuudha digirii seelisheesii jechuudha kanaaf akkuma beektanii alkooliin kuni lower boiling point qaba kanaaf yommuu asirraan abiddi itti ho'ifamu alkooliin kun maal ta'a jechuudha durseetu gara gaaziitti geeddaramee hurka jechuudha erga hurkee booddee naannoo kana kunoo irra keessa kanatti maal ta'a jechuudha walitti qabama jechuudha yookaanis immoo irra keessa kanarratti kufa akka inni gadi baaneef irra keessa kana saamsameera amma tokko oopinii ta'e oopin siistemii otoo ta'ee sirna termodaayinaamikaalii keessaati closed siistemiitti fayyadamaa jirra jechuudha akkuma fiiziksii keessatti beektanii closed system open system isolated system jedhamanii siistemoonni bakka sadiitti qoodamu kanaaf kan inni cufamee alkooliin bishaanii gadidha jechuudha dafee boil kan ta'udha lower boiling point zaan weetariidha wanta ta'eefi persentii 78 irratti dafee otoo dhibbarra hin ga'iin kan gara gaaziitti geeddaramudha evaporate kan ta'u wanta ta'eefi yookaan boil kan ta'u wanta ta'eefi akka inni bifa gaaziitiin hurkee keessaan baanee dhufee kanarra buufataa jechuudha karaa keessaanii akkuma beektanii bishaan meeshaa ta'e itti naqxanii yommuu abiddarra erga keessanii booddee jechuudha qadanni isaa asiin itti qadadamee jira yoo ta'e abiddi yommuu asiin itti ho'u bishaan kun hurkee qadada kanarra buufataa jechuudha coopha bishaaniitu asirra inni kun maalidha inni bifa gaaziitiin ba'uuf ture asirratti kuufamaa jechuudha kanaaf maal ta'a jechuudha erga asirra buufate amma gaa alkooliin
bishaan dursee maal ta'e jechuudha bifa gaaziitti bifa gara gaaziitti geeddarame asii ol hurkee kanarra buufateera jechuudha. Kanaaf meeshaan qal'oon kuni koddaa kan jedhamtu kuni ishee kana keessatti innichi bifa gaaziitiin jiru kun alkooliin kun inni dhufee asirra buufate kuni in qorrisiifama jechuudha. Kana keessatti qorrisiifama. Pasteuralized kan jedhu isadha jechuudha. Ilaala. Al takka abiddaan hiit gooneera. Kanaaf tempereechara isaa ol kaasneera jechuudha. Ittaan sudhaan immoo meeshaa koddaa jedhamtu kana keessatti yookaan afaan saayinsiitiin kondenser kan jedhamtu kana keessatti maal goona jechuudha. Tempereechara isaa deebisnee looyer gochuudhaani akka inni deebi'ee gara liquidiitti deebi'u goona jechuudha. Gaaziin gara liquidiitti akka inni deebi'u goona tempereechara isaa xiqqeessuudhaan kondensid goona jechuudha. Isa dura boiled goone sana kondensid goonee sana booddee akkuma asitti argitanii meeshaan bakka kana jirtu kuni kan inni keessatti cophudha jechuudha. Kan inni akka bishaaniitti gadi bifa dhangala'aatiin keessatti cophee dhumarratti pure kaatikala yookaan pure araqee qulqulluuni kana keessatti kuufama jechuudha. Diagrammatically kana fakkaata jechuudha akkaataan itti araqeen produce ta'u. Note while the leftover reside or undistilled component is locally called atala and it is usually used to feed cattle. Akkuma amma jenne alkooliin keessaatii hurkee ba'aa jenneerra. Alkooliin kun erga keessaatii hurkee ba'ee asirratti erga kuufamee inni bifa gaaziitiin jiru kana keessatti immoo gara liquidiitti qorrisiifamee jechuudha. Erga kondensit ta'ee araqee qulqulluun erga alkoolii qulqulluun keessaatii fudhatamee booda wanti jalatti kufee hafu jira jechuudha. Innis maal jedhama? Atalaa jedhama jechuudha. Atalaa jedhama. Atalaa araqee jedhama jechuudha. Inni immoo maaliif nu fayyada jechuudha? Noottiin kun waa'ee isaa taasisaa jechuudha. While the leftover reside undistilled component is locally called atala. Kanaaf innichi distilled otoo hin ta'in hafe sun akka alkooliitti inni hurkee bahuu dhiisee jalatti kufee hafe reside hafteen sun maal jedhama jechuudha? Atalaa jedhama jechuudha. Innis maaliif fayyada? Used to feed cattle. Loon yookaanis immoo horii jechuudha. Bakkatti loon jedhama, bakkatti horii jedhama. Kanaaf kanneen qe'ee keessa nama fayyadan jechuudha. Bineeldota jechuudha. Bineeldota manaaf kan kennamudha jechuudha. Akka nyaataatti isaan gargaara jechuudha. Kanaaf waa'een araqee kana fakkaata jechuudha. Mata duree taanu 349 soap and detergent kan jedhutti wal wajjin darbina. Soap and detergent warri kun immoo warreen amma ilaalaa turre kanarraati addadha jechuudha. Waan akka dhugaatii waan akka nyaataa otoo hin taane wantoota qulqullinaaf itti gargaaramnudha jechuudha. Warri kun immoo saayintaayizaroota yookaan qulqulleessitoota garaagaraati. Isa jalqabaa soopirra haa eegallu gosoota sadii ilaalla jechuudha. As jalatti soopii in ilaalla, ittaansuudhaan immoo deterjentiin ilaalla, akkasumas immoo dry cleaning kanneen jedhamas ilaalla jechuudha. Gaggabaabsinee egaa yoo yeroon dheerates barachuuma wayyaa yeroon interaansiis waan gahaa jiruuf daddafnee akka xumuru goona jechuudha. Kanaaf soopiin kuni yookaan saamunaan kun akkamitti akka oomishamu ilaalla jechuudha. Organic chemical are used for synthesis of soap. Soopii kana yookaan saamunaa kana produce gochuuf kan nu gargaaranii organic keemikaalotadha jechuudha. Keemikaalota orgaanikii ta'an kanneen haayidroojinii fi kaarbeenii of keessaa qaban jechuudha. Organic hydrogen haayidrookaarbonoota jechuudha. Kanneen kaarbeenii fi haayidroojinii of keessatti include godhanii jiran jechuudha. Example, animal fat and vegetable oil are used for manufacturing soap. Fakkeenyaaf amma maal jenneerra asirratti organic jenneerra jechuudha. Organic wanni kun immoo saawurchiin isaanii living thing dha jechuudha. Living thing laaboraatoorii keessatti iyyuu produce haa ta'an malee akkuma yeroo duraatti jechuudha. Yeroo duraatti baroota jaarraawwan tokko lama dura living thing dha jechuudha. Maddi isaanii maddi organikoota kanaa jechuudha. Isaan keessaatii soopii kana produce gochuudhaaf kan nu gargaaranii animal fat kana yeroo jennu cooma loonii yookaan cooma horii cooma bineeldotaa jechuudha. Akkasumas immoo vegetable oil yookaan immoo zayita kuduraa fi muduraarraatii oomishaman jechuudha. Akkasuma fat and oil are naturally occurring esters of glycerol and higher fatty acids.
Fatties and oils. Fatty and oils kuni akkuma biology keessatti beektanii walitti maal jedhamanii beekamu? Lipid jedhamu jechuudha. Lipididha. Lipidin kuni maal keessatti kan isaan argamanii? Ester of glycerol keessatti argamu jechuudha. Esteriin kunis kanneen jara kana duukaa kan wal qabatu beektu. Ester kan jennu kuni functional group isaa COOR kan ta'e kanadha jechuudha. COOR kan ta'e kanadha. Kun amma maal of keessaatti qaba jechuudha? Carboxylic acid of keessaatti qaba. Carboxylic acidiin COOH dha functional group isaa wanta ta'eef. Akkasumas immoo alkoolii of keessaatti qaba. Alkooliin immoo OH wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf carboxylic acid of keessaatti qaba. COOH kana jechuudha. Akkasumas immoo alkoolii of keessaatti qaba jechuudha. OH kana jechuudha. Kanaafi maaliifin kana kaasee property isaa beekuun barbaachisaadha wanta ta'eef jechuudha. Functional group isaa yoo beektanii property isaa haala salphaatiin predict gochuu dandeessu jechuudha. Waa'ee saamunaa kana. Soap are substance used to remove dirt. Saamunaan kan inni nu fayyadu xurii baasuudhaaf jechuudha. Yookaan xurii yookaan dirt kan jennu xuraawaa jechuudha. Qaama namaarraas ta'ee wayyaarraa yookaan uffatarraas ta'ee meeshaalee garaagaraa irraati dirtii remove gochuuf nu fayyada jechuudha. Soap are also called surfactant or surface active agent. Soappiin yeroo tokko tokko maal jedhamanii waamamu? Surfactantii yookaan immoo surface active agent jedhamanii waamamu jechuudha. This is because they reduce the surface tension of water and change surface properties. Maaliifidha kan isaan surfactant yookaan surface active agent jedhamanii fi sababni isaa surface tensionii waterii kan hir'isanidha. Surface tension yeroo jennu wateriin kuni adhesive behavior and cohesive behavior kan jedhamu qabaa jechuudha. Biology irratti beektu isa kanas adhesive yeroo jennu maal jechuudha? Wanta biraatti qabachuusaa jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan qofaati yeroo dhiqattanii qaama keessan irratti bishaan hafa jechuudha. Bishaan jiidhiin isin dafee isin irraatii hin badu jechuudha. Bishaan akkuma ofittaniin deebi'ee isin irraatii dhumuu jechuudha gadarca'ee. Inni kun adhesive property dha waan tokkotti qabachuusaati. Cohesive yeroo jennu immoo walitti qabachuusaati jechuudha. Bishaan amma yeroo inni yaa'u yoo argitanii walirraa ciccitee akka solidiitti yaa'u jechuudha. Wal qabatee wal faana yaa'a. Inni kun cohesive property kan jedhudha jechuudha.